kanatti waan dhufuukis inseenon arme. Namtichi kun tonkolidhaa fi bakka ifama gochuu fi hin qabdu bakka baas yookiin mana kana. Ndee. Ani sitti akkamitti sitti isas radda'u qoy. Bakka bahu qaba namichi kun mana kana bahu qaba. Namicha miti ani mataa kiyyaan biyya kana bahu qaba. Ko amuma nubaanu kanattu inni bahu qaba. Ani bahutti an dubbiin danda'u. Dubbii dadhabe. Arme bakka waan nuti naas xallee jiran si jamari. Yaada siyaas xallee. Arra boru sun jedhee namicha kana mana kana baasu qabda arme bakka itti bahu qabu. Ni daawwataa fi odeessa keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii hannagaa godha. Isinillee bakka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'eetu. Egaa daawwataa fi odeessa keenya galata rabbii hammanatti wayyaa'ee jira. Somana kana xiqqoo sirrii hin jiru ture. Hin jedhee san tapha saachaa jira. Jechuun waan hunda tokko tokko gizee abdii kutattanii jira miti waan akkasii sana natti dhagahamaa tureyyuu. Bakka armeetii yeesna dhaga'uutti hin jirtu. Namtichis immoo bakka haalli inni keessa jiru sun akkuma agartanii bakka nuuf tolatti hin jiru. Kanaan kan kakee bakka wanti nurtu naas xallee bakka yeroo hunda hiyyuu dubbachuu nama salachaa sinillee ni beektanii. Kanarraan kan ka'e xiqqoo gaariirra hin turreyyuu amma garuu galata rabbii ofitti deebi'ee jira wayyaa'ee jira. Garuu immoo as biratti namtichi haalli itti jiraa jiru kuni oolu kan dhugaa ta'e gaarii tureyyuu. Garuu daawwataa fi odeessa keenya meesni gizeetti yaaddan dhuguma jettanii yaaddanii namichi kun ammas ganaa waan biraa gochuudhaaf boota ammachaachuudhaaf yookiin immoo karaa banachatti jiran natti fakkaachaa jira akka kiyyatti jiru. Malee qomee sababbii maaliitiin kan ka'e ifama gaafachuu danda'e. Akkamitti ana gizeeruma ana ofitti na deebisuun xalaxaroo eegale si jammariyu tanan jechuudha. Akkamitti akkasina godhee akkamitti ofitti na deebisuu danda'e. Ishii kiyyammoo akkas amma harmee kanarraan immoo kan ifama gaafachaa jiru bakka giraan aggaabbaa jira si jammar maal gochuuf yaadaa jira kan jedhu sana. Ani ifama gaafatee almeen ifama gochuusiifi sana haaree sun taane maal hojjettanii garuu namtichi kuni ammas taanaan mudii duratti qabachaa jira malee laphee isaatiin ifama gochaa hin jiru. Kanaafuu almeen ifama gochuuf hin qabdu ture jechuudha. Bakka si jammar sireesitti taate yookiin baasuu qabdiin yookiin immoo qabsiisuu qabdiin jechaa jiraan. Yaa garuu annaagaluu hin jiru. Namichi haalli ammaayyuu yookiin hin beekamume. Akka armeen ifama isa gaafattuufis godhee jira laatan jechaa jiraan. Giraan aggaabbaa jira si jammariyyuu. Armeen akka duraanii miti xiqqoo amma ofitti deebitee jirti. Jechuun waa tokko na gaafachaa turte dhuguma naan jettee na haasaa jirti. Bakka waa baay'ee waan ani jedhu narraallee fudhachuu eegaltee turte. Garuu immoo amma akka sirriitti qulqullooftee sirriitti normaalii hin taane garuu amma akka duraanii miti. Biyyaansi sinumtuullee argaa jirtan jedhee tan abdii qaba. Garuu armeen ifama isaaf gochuu hin qabdu. Gongumaa gochuuf hin qabdu. Namichi ammas tonkolii biraa yaadee malee gongumayyuu inni dhuguma tsatsatamee waan gochaa jiru kun sirrii akka hin taane galee fi ifama gaafachaa hin jiru. Sijjamma duraanumayyuu gizee waan akkanaa kana godhu dogongora ta'uusaa wallaalee namichi kun beekaatiin malee sijjamma hoon jedheetti yaadeetiin malee hundee. Ani garuu akkasumatti fakkaatu. Ammas taanaan namicha kana wajjin salaamii hin arganne yaadu inni mana kana keessa jiraachaa nu hundumtuun nagaadhaan ni teenya wanta akka hin yaaduun. Hundaafuu armeetii yoo waametan maal akka yaadde maaliif akka ifama gootee fi fuuldura immoo akkamitti akka deemnu sun fuulduratti gaafadha. Hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaan affeeraa kootii nagaan na turan akkasitti. Seenaan wanta jettu maali lichee? Waan si gaafadha. Ani jechuudha. Armee waan ati gochaa jirtu kun naagalaa hin jiru. Garuu ifama naa godhe as biratti armee. Ndee. Qoy namichi kun maal akka inni yaade ni beektaa? Maal? Armee waan si gaafachaa jiru sirriitti si galaa jira. Namicha kanaaf maaliif ifama gootee fi akkamitti bakka jechuun biyyaansi ooltee buluu qabda. Guzuma tokkoon ifama gochuuf hin qabdu. Namichi kun beekaaf immoo dhuguma tsatsatameeti immoo jettee sirriitti axxarraachuu qabda. Ndee sirriitti sun na axxarraateen arra ifama gootee boru immoo nama biraan deemee waan inni godhu hin beektaa armee. Ndee. Ani yantalatu. Ani giraa gabba'amina ajaa'ibe. Duraanuu ati wanti kun akkana jettu. Mucaan kun maaluma yaaddati hin jedha. Maaliifuu namni muka itoo deemu daandii dheeraa namni itoo deemu muka jala taa'ee haala galfate muka sana yoomuu hin yaadata. Muka akkanaa jala taa'ee naara galfadhee jedha gaafii tokko.
Inkaan nama dhiisiti jecha. Maaliifuu namni kun itoo harkaa nyaatu, itoo harkaa dhuguu, itoo maallaqa kiyyara humna isaatiin hojjetee dhafis fudhatu, anuma kanatti deebi'ee gochuu. Bafussu sammuu koo keessaa hin qabu. Ati ilmoo biqiltuu ganaa lafaa ol baatu sammuu fageeffattee gadheef gaarii adda baaftee yaaduu kan hin dandeenye. Amantii numti si dhibeedha kan wat jettu kana qiimii qabatee ilaalee waan hin taane sirratti kassata namni mana ga'u kun too yaa'e jettee yaadin. Wanti kun boru na gaafachiisa. Akiraa kiyyaa maaltu jira? Addunyum kiyyaafuu wanti kun naa ta'a. Araama miti jedhee keessa galee yaaduu dhabayeeti. Kana sirratti godha jedhee yaaduu ani gara kiyyaa. Garuu inni yaade dhoskaa dhufe anallee naan karaattataa dhufe si'illee aan karaattataa dhufe himamii dheengaddati dhibamte kuni himamii yartuu miti. Naaf gala nan beeka. Ilmoo lammana geessu dhiiga tufuu jechuun waa qalbii miti mar'imaa keessi qossolee waan deebisu kan dhabu dhiiga si tufsiise. Kuni maal jechuudha? Dhibee yartuu miti kun, himamii yartuu miti kun, miidhoo yartuu miti kun. Kaleessa na fuuldura dhaabbatee anatu ilmoo keessa akkas godhe. Si'illee akka jecha ishee ati hin fudhanneef akka hin tajaajilleef waan ishiin jette tokko fudhattee akka irratti hin tarammanneef ejjennoon irratti hin fudhanneefan akka ati dubbii ishee hin fudhanne si godhe. Fuuldura kiyya taa'ee kana jedha na ajaa'ibe. Ani dhaga'ee ergixatu na himte ani fudhatin na dhiisinna. Lammaffitti dheengadda halkan sa'aatii 7 qixxeetti halkan ka'ee lafa ofii naasa'a. Haal maal lafa jedhee dhaggeeffadha waan inni jedhu hunda dhaga'een akka nama dhageenyetti maanatti ijitaa maarri bana dhoowwita sa'aatii kanaan maal taateen jedhaani. Silkiin haasa'utti jira naa jedhe. Edaa kan mucayyoon kiyya jette dhuguma kan hin jedhuun dubbii kanallee irra deebi'ee akka gowwaa hulgalee irriiba jedhame jaana badee itoo keessa koona nyaatu nama zammazu itti bule. Kaleessa viidiyoon hojjedhee har'a gadhiise tokko waa isaarraa na ajaa'ibe. Har'a immoo waan akkanaa yoo kassatamu maal jedhee tanan yaada. Armi ammaan. Tooyyib amma maaliif afootu jette waan man jedhu wallaale narri fadhe bakka isaa. Akkamitti waan jettu wallaalta armi maal jechuudha? Indee. Tooyyib aadiidha bakka kanatti shuuf hin talatu. Namni nama lubbuu dhayeetu wayiin waan ta'e godheetu lubbuun namaa tokko nama harkatti darbite. Anumatu kana godhe jedhee higgiitti harka kennata. Higgiittu harka kennate higgiin nama ofiisaatii hamane tokko. Nama ofii amanee balleessaan kun kooti anatu qalaxa godhe jedhee harka kennate higgiin lagiseedhaan rukutu qabee bakka hidhaa godheeti adeemsa keessa waan sana godheef gaafata. Nama amma waan godhee dhofkate tumamee itoo tumamuyyuu tasa du'uu danda'a namni sun hidhaatti darbama. Wanjalli ilmee isaatti itti faradama wayin ilmee isaa gimmaashatti faradama. Kuni amanee manuma koo keessa taa'ee too nyaatu itumarra koo jarra nyaatu itumarra kiyyarra dhugu anatu kana si godhe anatu ilmoo kee kana godhe jedhee mee nama kana maal jedhetan lakkeen ifama siin godhu jedhaan. Armee jechuun ni qabdu. Sijjembar inni laphee isaatiin jecha hin jiru sin jecha armee. Armee namichi kun wallaaleeta akkana gochaa jira itti yaadaati. Hon jedhee itti yaadeeti. Indee sijjemmaruyyuu bakka waan dogoggore tokko hin jiru waan itti fakkaatee gochaa jiru tokkollee hin jiru. Hon jedheet sijjemmar tuffiidha malee waan godheet dhufee maal fidu maal na godhu bakka dhifama naa godhan naa godhan yoo gochuu baatan dhiisan jedhee miti nu tuffatee miti kan dhifama si gaafachaa jiru maaliif gootaaf indee. Ishi amma dhiifaman godhu jedhee dubbiin dakaa caaramaa jirti. Kana caaru manna rabbiin tokkoon halatti jabaan tokko hin jiru. Hundumtuu ani jabaadha kan jedhu rabbiin gaditti wanta si himu bari. Rabbi edda haqa koo manuma kiyyatti kaan dabatuu laayi laflifoo awwaxxaallee alhamdulillahi jedhee rabbi ammallee kiyya anisumatti nafe gara fuulduraatiif illee atumtiin na tiski akkanumatti haqa kiyya kaan dabatuu awwaxxaallee maanni nyaamsoo bihoon biyya Allah biyyee
كألم يبلتلم ربك يا يود أقوم قلبي نصود ربك يا تجرأتي إني يومو أنا أكد مت أقاكو إفنا باس أنا فرق تجري إفما جدين إفما جدشون نما وانا ما جبسون قبو أما نمالتو نباسا يا غارين جنة ميا كو ببتدي وامس لابتشو ملا أنا بيا كنا كيسا كوتيكي جبتشا كافتشو أما كاتو سنتني وانقر بيتا وما ربي ناجر ربي ناجر ما في قول كلام روز كنا تسكاجر ربهم أين نتسكبله سمو وبلتي أمو أبا أمو هذا تسنجر ربي تكتشتو نبرجر يومو إن ملا كنا تهلك يا ناباس يومو dirqama ati sofeegu qabda rabbi biratti amma aartee gubattee natti maa kan goota jettu bari deebiste dhibimamii kee ofittiin kaasi. Sharmeel ilaalta amma dhiyeenya kana keessatti waan inni godhuun ilaalta amma dhifama si gaafate miti boru ganama inni waan godhuun ni ilaalta sijjemar namichi hoon jedhetti yaadeet inde duraanis taana maallaqa sirraa barbaade maallaqa sirraa fudhachuudhaaf waan akkanaa kana godhe malee gaaddiseen na dura dhaabbattee isheen waan na rakkistee fan akkana godhe gaaddiseen maal goote namicha kana maalan godhe akkas naan jedhe ka ani mucaa kee anumata kana godhe mucaan kee na fuuldura dhaabbatteeti raajuun zabanyaa haa ta'u kun nurraa haa deemu naan jette raajuun akkamitti zabanyaa ta'ee ani asii riskii kiyyarraa deema kan jedhuun aaressu na fuuldura dhufteeni wannan taane keessa galee naan jette sijjamar soobasaati raajuun kalee dhufe ila rabbi namtichi kun kan gochaa jiru garuu arraa miti duraan inde raajuun kalee nama hin gaddamti kan mana kana dhufee deeme sijjamar yoo ammam ture raajuun mana kan raajuudhaan duratti maallutti godheereen tale tokkisee nabiil sana sila kun wajjumaan faggaanee wajjumaan tumamnee wajjumaan arrafamnee wajjumaan tumnee mucaan sun nurraa ba'e isinis akkasitti isin karrabee isin fide minyooti bakaraa meeqan fayyifne sanaan duratti ani hin beeku ka ani waan beeku qaba mastaana sijjamar namichi kana hunda kan gochaa jiru birriidhaaf Almisi galchuu banachaa jira bakka soobees shawwadee bakka namtichi kun dhifama gaafatee jira kanaan booda humaa hin godhu jedheet bakka karaa sisirreeffatee gana waan biraa gochuuf deemaa jira. Ani kanaan booda garuu humaa hin jedhu. Shoofi eeyantalatu ani duraan kana waan akkanaan dalagamana kanatti jedhee yaaduwan maaliifuu gisee kan nabil sana nabil akkasitti isin karrabee fidee asitti si'ii minyoota akkasitti ansoolatti isin hidhee isin kaarbadhaan guggubee jedhu garaa qulqulluu na wajjin dalagaa jira. Akkasinas deebitan uxiratiin inni hin goone hin jiru. Garuu deebitan yoo alhamdulillah an rukutamus nama wajjin rukutamaa an arrabsamu nama wajjin arrafamaa dabarse cubbuudha. Waan abbaan hin qabne tokko namarra gochuu rabbiin jaalatu. Inni nu bira hin jiru rabbiin isaa nu bira jira garuu rabbiin keenya hundaafuu qixxeedha. Garuu nama immoo haqa isaa gatuunis namarra hin jiru. Sana hundumaa isin dhufnaan immoo jettanii sillachuu atiif minyooti yoo wayyooftanu namicha kana jibbitanii waan jibbitan dhabnaan hariyadhee bultii laman bulle isin waan taanirra ooltan. Eeshi jedhee immoo giddeetaa nama biraa addisii fiduurra qoy kan man bare wayyaa jedhee immoo bilbilee waamee ijoolleen kun baateen ollatti deebitti hin jirtuuti. Hojii jedhee naqeeti. Hojii torban tokko ofirratti nu eegii warri zargii qabu baay'inaan nuun jedhani kanatti naan jettani eeshi jedhee torban darbe isii jaada biraa keessa jirtan. Eeshi yoo sana garaa qulqulluu dalaga. Garuu amma raajuun edda dhufee atumti dhugumaa raajuun zabanyaa nuuf haa ta'uuti gaaddisaan adeemu mana kanaayee ati jettee jala dhaabbatta gisee hunda yoo sanarra dhaabbatee dhuguma tonkolii kana dalage anis illee hin beeku. Atillee waan beektu hin qabdu kan beeku rabbii keenya tokkicha. Ituma akkas jedhee waan akkanaa kana gochuu qaba inni sijjamariyyuu taanaan. Immoo hin jiru jisla akka rabbii yoo beeke waan rakkate yoo na gaafate numaan kennaafani ji'a isaatu hin eegu damooza isaatu hin eegu waa kanatti kaatee isa darbe rabbi tokkichatu quba qaba malee ani waan quba qabu hin jiru. Sijjamar ani kanan isa jibbus taanaan waan inni sijjamar nu jaalatu. Inde an mana kana jiraachuu kiyyaayuu hin jaalatu namtichi kun sijjamar yoo taanaan isaati maalore haay waan isaa jedhee si gatamu akkam inde afaafa malee akkamitti wanta kanaa ta'a. Naataa jedhee hojii ofii dalagachuu siraata akka zabanyaan tokko dalagatutti naan ta'u jennaan dhiisee deemuu malee haati filmoon zabanyaa jette adda ba'anii wanti jiraatamu tokko hin jiru kaa eessumattuu hin jiru kun. Ammas taanaan garuu wanta akka waan nagarsu tokko hin jiru garuu fuuldura kanatti waan dhufuu keessa hin seenoon arme. Namtichi kun tonkolidhaa fi bakka dhifama gochuuf hin qabdu bakka baas yookiin mana kana. Inde.
Ani sitti akkamitti sitti isa sirradda'u qoy. Bakka bahuu qaba namichi kun mana kana bahuu qaba. Namichi ani mataa kiyyaan biyya kana bahuu qaba. Akko amumma nubaanu kanattu inni bahuu qaba. Amma si bahutti an dubbiin danda'u. Dubbii dadhabe. Arme bakka waan nuti naas xallee jiran si jamari. Yaada si as xallee. Arme boru sun jedhin namichi kana mana kana baasuu qabda arme bakka itti bahuu qaba. In baasu. Kalas seeqa kanatti fidin gaammoo bakka kanatti. Ofuma kiyyaaf biyya kana keessaa ba'a bakka. An dubbii dadhabe dubbuma nan barbaachisu.